Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota waliin nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkasumallee warroonni laayik sheer kooment gootanii na cinaa dhaabbattanii yeroo yeroon na jajjabeessitan onnee kiyyarraa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha akkasumas warroonni maatii koo hin taane sabiskiraayib gochuun gara maamila keenyatti dabalamuudhaan maatii keenya ta'aa viidiyoo yeroo yeroon darbu asirratti hordofaa jechuun affeerraa kooti asumarraallee viidiyoo har'aatis viidiyoo adda ta'e tokko qabadhee isinii dhufee jira hanga xumura sagantaa keenyatti akka wajjin turtan kabajaan isin affeerree jirra jechuudha asumarraan oduu gara viidiyichaan darbin duratti laayik gochuu hin dagatinaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha nu jajjabeessuu kechan nufaanuma yaa ta'u isiniin jedha viidiyoo irraa ni qabadhee dhufillee akkuma duraan baratame obboleessa keenya Muktaar waa'ee buttiitiin deema samoona kana miidiyaa kanarraa buttiidha jechuudha asumarraa namni jechuu barbaadu yoo jiraate faaxoochin of eeggannoo godhaa isiniin jedha of eeggannoo godha buttiin kun nama sodaachisaa isiniin jechuu jaaladha sattaan suudhaani buttii jechuun waan xiqqaa miti waan guddaadha waan ulfaataadha inni mataa isaatu buttii jechuun hanna jechuudha shamara nama tokko kan ilmoo nama tokko hatee badee jechuudha ilmi suni kanaaf buttii shamarranii jechuun baay'ee ulfaata warri intalaa ni dallanu ni lolu gara qaama seeraatti ni deemu ulfaataadha jechuudha qaamni seeraa yoo qabe immoo akka afaaniin dubbatan kanaa miti baay'ee ulfaata jechuudha intalli humnaan na fudhatanii humnaan akkana na godhan jettee qaama seeraa biratti dhiyaattee dubbatte taanaan fa'aa hedduu ulfaata jechuudha. Kanaaf buttiin walumaa galatti ni ulfaata immoo jaarraa 21ffaa kana keessa yeroo mirgi shamarranii eegame kanatti shamarran cunqursuun baay'ee ulfaata jechuudha. Buttii jechuun cunqursaa shamarranii jechuudha. Sababbiin isaa shamarran takka yookaan barattee yookaan waan tokkorraa akka hin geenye karaatti hambisuu jechuudha. Barnoota ishee odoo hin xumuriin odoo galmaan hin gahin dhimeen ishee yookaan immoo umuriin ishee gaa'ilaaf osoo hin gahin gara gaa'ilaatti seensisuudha. Kun jechuun immoo shamara cunqursuu jechuudha. Kanaaf baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf yakka guddaadha. Garuu asumarraan oduu kanaan ta'u immoo viidiyoo miidiyaa irratti hojjechaa bara durii intala yoo butanillee dhokatanii badaniiti jechuudha. Kan bara kanaa immoo yoo butanillee miidiyaa gubbaa irratti ba'ameeti kan dubbatamu jechuudha. Garuu immoo firoottan intaloo sana keerraa firoota warra mucattiisanirraa odoo warri miidiyaa fayyadamu jiraate viidiyoo isaanii kana namni hordofu odoo jiraate waan isaan jedhan hunda isaatu ni hordofu amma fakkeenyaaf isaan asirratti miidiyaa irratti viidiyoodhaan mari'achaa jiru gaafa butee sanillee hordoftoota kiyyatti naadhaami ani butee jira jedhee dubbate kana jechuun immoo wanjala jechuudha wanjalanyaan immoo an akkana godhee jira jedhee afaan isaatiin dubbate obboleechi isaatis immoo anatu akka inni butu godhe waan kana natu sirreetti jedhee dubbate odoo kana waan nama baasu malee qaama seeraa bira ga'ee ragaa guutuudha jechuudha isaa viidiyoon isaan gadhiisaa jiranii anasumarraani maal jechuun barbaada viidiyoo gadhiisuu yookaan immoo buttii kanarratti yeroo amma cinqiin kun keessa jiramu viidiyoo gadhiisuu yaada dogongoraati jedhee tan dubbadha maaliif yoo jettanii wanti kun wanta wanjalaati wanta wanjalaa waan ta'eef isaan immoo viidiyoodhaan jechuudha warri biyyaa yookaan viidiyoo kanan hordofuu hin beekanii akkas jechuurra kan ka'edha gara miidiyaatti taphida viidiyoon kun kan gadhiifamuu qabu yeroo kam ture erga fuudhamee araarri bu'ee maatiin lamaan ol araarfatanii boodatti osoo gadhiifamee irra filatamaadha jedhee kan yaada'anii maaliif erga araaramee rakkoo hin qabu amma garuu yeroo wanjala keessa jiru kana ani butee jira intalli iddoo akkanaatee amma intala iddoo sanii baasnee gara biraa dhussinaa akkas goona jechu jedhu kun odoo amma firri intala sanii yookaan firri obboleettii teenya butamtee jirtu kana miidiyaa kan fayyadamu ta'ee yeroo yeroodhaan waan isaan jedhan kana hundumaa isaan hordofee gara maatii isaanitti himanii wanta isaan jechaa jiran kana hunda gara maatii intalaatti himanii wanjala irratti wanjala dabalu jechuudha. Kana jechuun immoo ragaa guutuudha jechuudha. Maaliif intala jechuun intala amma mucattiin tun yookaan carraan har'a butamtee barumsa ishee addaan kuttee gara gaa'ilaatti seente kuni
iddime umuriidhanis daa'ima xiqqoo amantaa isheetillee kan barachaa jirtu kuni yoo rabbi jedhe yookaan intalli tuni eecha kan ga'uu dandeessudha jechuudha. Kanaaf isiniin jechuu jaaladha yaa obboloota koo yaada dogongoraati. Viidiyoon isaan hojjechaa jiran kuni yaada dogongoraati. Ana akka mataa kiyyaatitti yoo ta'e viidiyoon gadhiifamu kun asumarratti dhaabbatee jechuudha. Viidiyoo kanaan dhaabanii erga araarri bu'ee warri jaarsaa araaramee araarri bu'ee nageenyi bu'ee boodatti odoo viidiyoo hojjechuun eegalamee baay'ee irra barbaachisaadha jechuudha. Amma warri intalaa hin dallanu, ni lolu, ni aaru kan fudhatame intala isaaniiti. Intala isaanii dhalanii asiin gaanii ni barsiifannaa jedhanii yaadani malee ni heerumsiifannaa jechuun shamarri kanuma ormaati. Gaafa umuriin ishii gaa'ilaa ga'e warra irratti naftu ni heerumsi jechuudha. Garuu aga guyyaa sanii immoo maatiin immoo maaliif dhala isaaniiti waan ta'eef odoo umuriin ishii gaa'ilaan hin gahini ofirraa baasanii kennuu hin danda'an jechuudha. Keessi isaaniitillee hin eeyyamu jechuudha. Maaliif jennaan ilmoo isaaniiti kan namni tokko dhala ofii takka barsiifatee iddoo tokkoon ga'ee lama immoo erga iddoo yaadisaniin ga'een boodatti immoo gara gaa'ilaatti seensisuudha jechuudha. Isaan kana yaadu malee karaatti nu jalaa hafti ilmoon keenya hin jedhan jechuudha. Beezawee jechuudha kaa. Kanaaf shamarran keenya an akka kootiitti buttii kana hin deeggaru jechuudha. Buttii kana hin deeggaru keessattuu jaarraa 21ffaa kana jaarraa 21ffaa bara bilisummaa bara mirgi shamarranii eeggamee jiru kana bara shamarran of dandeechee mirga ofii akka eeggamu ofirraa dubbatachuu dandeessu kanatti cunqursaa buttaatiin hambisuun anaaf fudhatamaa miti jechuudha. Butamuu hin qabdu jechuudha. Asumarraan ani asumarraan iddoo wanti jechuu barbaade kaayi jaarraa 21ffaa kana shamara butanii cunqursuun yaada dogongoraatiin jedha. Muktaarillee butuun kee dhiirummaa mul'isee jechuudha. Dhiirumatu gadi ba'ee shamara butaa. Dhiirumatu gadi ba'ee buta malee dubartiin gadi baatee hin buttu. Dubartiin gadi baatee wanjala kana butti dhiiraatti hin baatu. Dhiirumatu buta jechuudha. Kuni yaani waanuma jiru ta'ee garuu buteen jira akkana godheen jira jedhee dubbachuun isaa odoo wanti kun araarri isaa hin bu'in dubbachuun isaa yaada dogongoraati jechuudha. Buttii jechuun icciitii jechuudha. Beektanii gara tokko icciitiidha. Namni kun gaafa wanjala kana hojjetu nama hiriyyaa isaatittuu hiriyyaan amanne tokkottuu hin himu jechuudha. Maaliif jennaan na wanjalee gudiina godha jedha kan nama amanne tokkotti nama dubbii qabachuu hin dandeenye tokkottuu hin himamu jechuudha. Waa'een buttii kun maaliif jennaan argamnaa yookaan qabamnaan rakkoodha. Intalli yeroo sanitti yookaan ishee barumsaaf deemtu ishee barnootaaf deemtu dirqetee kan butamtu yoo ta'e shamarri takka baay'izawee jechuudha. Yeroodhaaf omaa rakkoo qabu yoo poolisiin illee nu qabde yookaan qaamni seeraatis odoo nu qabe jaaladhee kanan jedha jettee isaaf fakkaachuu dandeetti. Gaafa qaamni seeraa sun argatu immoo humnaan akkana na godhan jettee jaraarratti murteessuu danda'u jechuudha. Kana jechuun immoo akka ani itti beekutti jechuudha. Namni wanjala shamara takka butee hidhaa waggaa 15 jechuudha kan itti faradamu. Faradametti waan argeef jechuudha. Immoo warroonni immoo isa wajjin wanjala hojjetanii jechuudha. Isa buchisiisan tabaabaarii isaanii kan ta'e kan isa butuusan kan ta'e immoo amata 12 kan itti faradamu jechuudha. Kanaaf jechuudha wanta kana jechuudha kan jiru akka har'a miidiyaa irratti ba'anii akka amma isaan akkasii maarreen agarre maarroo jedhan kanaan jechuudha. Jadiidha amma akka jedhutti odoo amma qaamni seeratti illee nu bira jiraate nuti hin agarree intala fudhatanii deemanii jiru maarroo jennaa jedhe kuni yaada dogongoraati. Gaafa qaama seeraa bira geechee dirqama qaamni seeraa akka iddoo intala jirtu sani akka agarsiistu si dirqa jechuudha. Kana hin dagatiin obboleessa keenya jecha. Kanaaf wanta gootan wanti miidiyaa irratti ba'uu qabuu fi wanta miidiyaa irratti ba'uu hin qabne hin baasinaan jedha. Asumarraanii kuni wanjala waan ta'eef akkuma arganitti kan dubbatanii miti jedha. Kana jechuun kiyyammoo waan biraa jechuun miti jechuudha. Asumarraan obboleessa keenya
taarii rabbiin isa haa gargaaru rabbiin abbaa intalaa sanis haa laaffisuu fi rabbiin araara haa buusuu fi hundi keessanuu du'aayii godhaafiidha. Dhugaa nama sodaachisa jechuudha. Ani akka kootti waa'een buttaa shamarranii kuni nama sodaachisa waan ta'eef jechuudha. Siniin jechuu jaaladha. Asumarraan ka viidiyoo kiyyarree asumarraan angolabaa warroonni viidiyoo koo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Laayikiin keessan immoo nu fayyada. Isin immoo isaaf isiniin kaffalchiisu waan ta'eef laayik godhaa siniin jedhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Bye bye ciao.